baddu baddi malee saree janni qanii jedhe Oromoon mammaku dhugaa dubbachuu fi Oromoon teenya tuni nama isaanii wareegameefis nama isaaniif jecha cinaacha cabee ciisuufis galata hin qabanii jechuudha. Oromoodha qabsaa'u jechuun dhagaarratti bishaan naquudha jechuudha. Galata hin beektasin Kadir Martuu suura isaa gadi galabbaxanii kunin arrabsitanii kunin qeeqxanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Kadir Martuu onyudhaan awwadaddartoonaan jettanii Hacaaluu Hundeessatiin awwadaddaraa jechuudha. Maaliif seenaa Oromoo kutaa 11 tanaaf dalagee jechuudha. Arra dhukkubsannaan waan itti fakkaate waan dhukkubeef waan barbaade dubbatee jechuudha. Yoo dubbates immoo wanni dhufu hin jiru jechuudha. Sin jechuun warra gandummaadhaan guutame warra waljibbu sin kan ganda waliitis walii faarsu sin jechuudha. Nuti keessa hin qabnu. Garuu bakka dhugaa jirtutti arras ta'e borus ta'e hin dubbannaa jechuudha. Nuti jibbisa gandaatis hin qabu. Andu'aalamis jennaan ilma keenya sinigalee dhiiga keenya jechuudha. Kadir Martuus jennaan nuuf jecha lafeen isaa cabee ciisa jechuudha. Nuuf jecha ilmoo akka lammata hin argannerre ta'ee jechuudha. Nuuf jecha qabsaa'ee jechuudha. Sinigalee dhugaa jirtu gadi liqimsaa abbaa feena jaaladha abbaa feena jibbi abbaa feena arrabsi jechuudha. Natti oomtu natti hin dhaga'amu jechuudha. Sinigalee garuu seenaan Kadir Martuu hojjete seenaa Hacaaluu Hundeessatiin tokko. Sinigalee Andu'aalamis keenya yaa jiraatu maaltu suura isaan lamaan gadi galabbatus